hunda dura nageenyi kiyya isinaa qaqqabu qophiin qophii waamichaati guyyaa alhadaa April 27 ebla 19 magaalaa Hararitti qophii waamichaa guddaatu jira. Nutis akka hundeessitoota baankii Raamis kanatti baankii kana wajjin sirriitti hojjechaa jirra. Isinis uummanni keenya sirriitti baankii kana wajjin dhaabbatanii hojjechuu qabdan. Baankiin tun akka duratti isin beekanii miti. Baankii kana sirriitti irra duunee hojjennee walqixxeessinee amma bulchiinsi hundi haarawa. Baankota biyya kana gurguddaa kana wajjin walqixxaattee waliin makamtee jirti. Wanni sirraa irratti uummanni isii itti fayyadamuu qofa. Baankii kana sirriitti itti fayyadama. Akkumaan reefuu jeetti qophii kanarratti yoo namni miliyoonni 10 hirmaate birruma kuma takka akkaawuntii bantanii yoo galchitan birrii biliyoona 10 galchitan. Baankiin kun sadarkaa baankii tokkoffaa dhaqee jira. Rakkoo takkan qabu qulqulleessinee jirra ammallee keessa jirra huma takka hin sodaatina. Itti deemaa baankii teessan. Guyyaa alhadaa magaalaa Hararitti istaadiyoomii Imaam Ahmaditti wal haa agarru. Nagayatti galatooma.